lali ani bakka kana de afaan oromoo siin galu ani gargaareetiin bayaan waa gaafadhaa qo'ame qo'a bayaan gaafataa koy ani gargaareetiin namni na gargaara okay ifa gargaartu namni haa gargaaru laakiin ammoo jireenya khiyelaa zalaalam nanni jireenya gargaarsaatiin jiraadha jechuun addunyummaa tanarraa hin jirtu jara kay hin sossobina amtiyoo namaa kayyee deebisaa gaafii intalti baadiyyaa si gaafate deebisiif ani idda kaansil fiizaa kana akka nama takkaatitti Harargeen narraa kafalte maallaqa narraa kafalte na gargaarte agalatoomtu fiizaa kana kaansil na godhuura biyyatti galeetuma akka ani biyyumatti galuudha malee fiizaa kana maallaqa 400 itti baasanii kaansil godhuun bakka ani furmaata biraan qabu biyyumatti galuudha. 400 Yara na rakkoo walxaxaa jira wallahi. Yani kaansil fiizaa kaansil godhachuu meeqa? Lakki 400 itti baasanii fiizaa kana akka nama takkaan na gargaaranii gaafa fiizaa kana kaansil godhuurra ani biyyumatti galuurra naa jiraan jedhe caala. Dorteen jirtan si jaana malee nan dorteen boota boonaan dura dhaabbatu yaada fayyaada. No, suuta yeroo dibbatan suuta bareedu. Abshira hin sodaatin laali inni namaa dhugaa walii himeeti bakka aduun nama dhiitee bula jara keenya dhaggeeffadhaa. Mijoon tuni kaleessa ni rakkattee Oromoo bira jirti. Oromoon hin gabroonfatin. Akkami Oromoo fiddee Oromoo gabroonfattee Oromoo irra miidhaa fiddi jenneeti. Iyyanii 400 san irraa kafalanii mijoo san bakka isiin jirtu fuudhan. Arra biyyarraa baatee yoo akkam xiqqaate karaa waggaa tokko itti garagaltee jirti qarshii takka bilcheessitee harkasiitiin osoo hin nyaatin biyyattiin gala jechuun dogongora isiiti taaka lammada fiizaa sun kaansal yoo goote fiizaan 400 boru 1 miliyoona takka dalagattee akka isiin as baatuu fi isii gargaara akkana moo kanaami yoo namni yoo wanni yatte bareedu baay'ee dogongora jettan isinirraa hin dhaabbadha. Maaliif jechuudha namni kuni nama gargaaree rabbii illee gargaara namni illee gargaara jara keenya dhaggeeffadhaa ani hanganaan qabaa sabboonaa keenya qarshaniin qabaa shannaatti idee kudhannarraa fadanii siin jechuutu irra nama gammachiisa zeeroorraan jira zeeroorraan akaasiiti miliyoonaan nagayiin furmaatan taatu isinis yoo irra dibaa gootan malee mucoota kaleessa namni gargaaree roorroo namaa sun jalaa fuudhee namni gargaaree ilaa Dubaay san isii fide kan hundi gargaarsa beekaa kana hunda keessatti ilaa hanga amma Arafaat qarshii harkasiitiin bilcheessitee nyaanne odii galaami arra fiizaa isii kaansel gootee warra gartee masuulummaa Arabaa jala seentee kontoraata san dalagattee qarshii akka nama kamiyyuu dalagattee bilcheeffattee gabbaatee dalagaa arra naabanaa Oromoo jettu tana banattee keessa teessee yoo agarsiisuu hadadhabdee biyyattiin gala jette daqiiqaa takkaaf isiin qabinaa duraa hiiqaan ja'a. Kanarra bareechinee tolchinaanii kadhannaaf jettan ammoo fuula isiidhaa arraba boruun bitinaa fi dhumatti anan gana boodetti hin deebi'u maayikitti. Bareeddu baadiyyaa afaan rabbis hin murrin. Wanni kana booda haftee hin jirtu ijoollee teenya tadhiira akka gaarii dhaggeeffadhaa. Galatooma ayyee. Yaani keetiif bareeddu baadiyyaa tokko fakkaata. Tokko maaliif ni beektaa sabboona kiyya wanni tokko ta'e yoo ati abinaan deemi jechuun badi. Ammallee kun amma isin bakkitti wal afaan dhuftaniin isin fiizaa jijjiiriidha. Isin fiizaa jijjiiriidha. Nuti jijjiirin jenneen ilaal sabboona waliin dinnee dhaggeeffadhu. Yoo isin biyya dheeyxee waan baatitti asit dalaydu biyyattiin dalagachuu danda'a. Ani beekumsa kanaan qabaati biyyattiyaa irra naa jira yoo jetteem malli keeysi bakka maallaqa irra hedduu dalagattuu dura ta'e dhiistee ani 200,000 san isin baatii meeqa daleetti kana kalkuleeta hungoon lammata biyya yoo dheeyte akka ammaattitti jireenyaan ammaan tana niin godha dheettee dhufte kana ka maallaqatti balleessite kana ka saba isii itti tolchaniif kana bakkatti deebisuudhaaf dadhabuun qabdu. Mee isin ayyee isin akkan mee koy Arafaat teenya kun yaada namaati waan keessa jiru wajjin
yaada namootaa tokko ani waan takka si gaafadha Arafaat. Fiizaa gara xalabaatti jijjiiruun sitti ulfaate akka simannaa biyyumatti hin deebi'aa jette kun yaada feeti. Garuu fakkeenyaaf viizaa sanillee hin jijjiirin. Addimma fakkeenyaaf fuuldurri kee akkamitti fakkeenyaaf jiraachuun biyya san keessatti afaan hin beektu akkamtu si wayya. Salaam alaikum. Waan biraa waan qayyadu ni qabda Arafaat. Naa dubbattu kai carraa kanniif wantiidha. Shukriyaa. Eenyu? Shukriyaa. Eenyu? Miidhagdii teenya taara argee. Hayyee dubbadhu jiin. Akkoon jiru. Salaam alaikum akkam nagayaami. Waalaikum salaam nagaa fayyaa. Viidiyoo bana dhiyeenga. Lakki viidiyoon bana. Video behuba rakkoon qabu na fakkaatisa. Ayyee dubbadhu. Rakkoon qabu seera jettu. Innaa Arafaat na bira jirti. Ani wallahi namaan narra daarakti dawwalee ribaa keedhas jechuudha rafuu ture. Sorry. Innaa jechuudha Arafaat na bira dhufte hojiin dhabne Arafaat eega na bira dhufte jechuudha hojii meeqaan tamii guyyaarraa dhufaaf unoo Arafaat na bira teessutan walaakin Arafaat deebisaa hin beektu jechuudha. Arabii hin beektu. So yaani hundi keessanii warri imaaraatii jiru jechuudha warri akka bayaan faanni beeku. Imaaraat maal akka taate Dubaay maal akka taate hin beeku. ID qabdi. So ID qabdi sa. ID namni yoo qabaate jechuun kontiraata silaa taate Arafaat micoon jechuudha takka isii guyyaa lama bicha na bira deemte jechuudha. Guyyaa lama bichatti. Jimmata na bira dhufteeti. Jimmata nuti iriftiidha hindoom hojii guyyaa cinaa qofa hojjanna. Jimmata ijoolleen na bira dhuftee ijoolleen Arabii hin beekne jechuudha. Awwal marraan ono Arafaat na cinaa jirti yoonni naan sobee jechuudha. Ani mannim sa'uun na beeka jechuudha Imaaraatii keessatti. Akkaan hojii namaaf hin dhabne. Walaakin namni ID qabu kabbaadnu. Kabbaadiidha namni ID qabu. Maaliif jennaani isiin ID qabdi. ID isiitiin ammoo jechuudha Arabni xalabaa barbaadan yoo afaan hin beekne jechuudha. Silaamaa Arafaat ID hin qabaanne taate qaata galchaan hojii. Bakka taraayooniin ID isii kaansel godhee hojii galchee hoo. Damoosuma silaa isiin ID isiitiin deemtu saninaan ID ummataatiin guyyaa takka keessatti hojii galcha ture. Hojii aduu dhabdeen taane Arafaat jechuudha guyyaa aladaa na bira dhufte guyyuma aladaa sangizee sadii moo afur namni gaafate oofuudhaaf. Walaakin deebisaan beektu. Damoo amma jechuudha deebisaa ani jechuudha baay'een gattaa'ee barsiiseen. Barreessee fi jechuudha kun yaani sheemii miti isinii galee namni hojii barbaadee na baay'isawwee silkitii yaasee na fayyadamu. Tasiitiin galchi bakka. Kasii ayyee tokko dhiyeen kasii maali miti ta'usi? Hanaan jaasa akkasiin samaa kuzaadhaaf namni kun. Lakki. Ani anuma jaa. Ani anuma jaati tokkin si shukriyaadha lakki maafuusaa miti. Lakkoofsa torba barreesse jii. Maasi furmaanni maalii gaafanna gaasa boonaa? Bar isiin irra jirti bar. Isiin furmaata kaa'u jirti bar bareeddutti deemu jirti. Hanga isiin dhuftuyi an waan takka qofan jechuu barbaada. Obboleetiiti yaa Arafaat. Bakki ati ciisu jirtu maallaqarra. Takkaa fi takka qof harka keetiin maallaqa meeggotee fidda harka keetiin maallaqeef dhoowwita. Maallaqni ati teessee uummanni si gargaaru hin geema si taphachiisu ji'a takka caalaa siif hin taa'u. Ni dhuma. Saniifuu obboleetiiti. Galchi sabboonaa. Cabsan malee beeysan malee keessaa hin baane. Eenyu isiin eenyu? Ani anuma ka jedhu galchi ani anuma ka jedhu. Okay. Eenyu dura gabboome? Ustaaza gabbu'i. Aadaa hin dandeessu ati. Mee anumaan? Kunoo ani anuma ka jedhu farafaayilii gubbarraa qabu tokko nagarree. Amma lakkoofsa tokkotu gayyee. Yoo harka. Tana? Ayyan. Ayyeetti nuufuuf. Okay. Okay, itti fufi ani anuma bareedu ta'e yaada kee bakka itti dhaabdu sanirra. Ani waan itti jirtan quban qabu ribaa kee dhufaa dhiifumaa wajjin.
Bakkuma san irratti nu bakkuma hojii galchee dara meeqa rakkoo si jettu san. Muraatti wasa ilaa hangama waan irra geessanitti. aywa okay amma jechuudha hatta aliina nujiin dhabneef arraan tana jechuudha ani ijoollee takkan qabu jechuudha akkamitti akka warra biirootii wajjin oole biiroo keessa ani ndam arra guyyaa cinaa jechuudha ganama sa'a dura imbaasii ture gizeen dhufu jechuudha wallahi biiroo keessa taa'uu dadhabeen jechuudha ala badee jiraadha mee kunoo gaafadha ani biiroo keessa ofiitii yaaniin dalaga wayis eejensiidha baattara so waa yaanii hojiin kiyya lama jechuudha eejensiidhaas biiroo keessaas ofiitii yaafisiin dalaga jechuudhaan yaanii dalagaan kiyya waan baay'ee biiroo keessa arafaatamma waadila ni gartee jechuudha na biroo oolti guyyaa so wallahi laadiim gaafata isaan ilma namaa gaafataniin jechuudha fiizaan Itoophiyaa malee nama biyya kana keessaa dhabee jechuudha ani namarraa hunda guureen hojii galcha nama bulookii keessa gali haa ta'u nama qaraamaa keessa yeroo haa ta'u wallahi laadiim guuree jechuudha nama meeqaantamiin hojii galcha jechuudha innaa Arafat hojii yoo naa dhabde shukriyaan jette amma gurra kiyyarratti jechuudha raga habatu Arafat yoo guyyumarraa namni nan gaafanne jette shukriyaan hojii naa dhabde jette ani maqaan aballeessan hin jaalladhu baay'isawwe Arafatiin indoo maal jeenani jechuudha Arafatiyye